جاسم ما نكنا إذا سانو قابلت صداتين لك إندن الراسي هين أركني هرسبون دو راسي أجر جتون دبي الراسي أركني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota furtuuta keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan fayyaa keessanii jiruuf jireenya liqileensaa maal fakkaata nu naga keenya galata rabbii kunoo dachaanee dhufnee jirra kabajamtoota furtuuta keenya akkuma jalqabarratti sagalee isin dhageessuuf deeme wanti sagaleen dhageeffattan kun jechaadha ka haadha sabboontuuti haati sabboontuu mucayyoon isii bira galtu caaliin baduun wal ilaalchisee jechaadha asiin dura hajjii himataa akka turte dhageettanii jirtanii nuti akka manguddootitti jaarsummaa nu ergattee nus gaafannee hajjii wanta beeku tokko illee hin qabu nuun jedhee jennaan nuwaan kan hanga qulqulleeffannutti si arginellee si dhabnellee hin jenneeni ima cadhisnee jechaadha. Hin cadhisnee ani qorataa jirra jechaadha. Wanni kun eessa akka jirtu waan kana qorataa jirra waan jiruuf cadhisnee jechaadha. Osoo nu kanaan jirru dubbii tiyyatti akkam gootan eessaan geettan osoo nuun hin jedhin poolisa mana kana fiddee mucaa barbaachaa akka turte poolisiin asiin dura viidiyoo isin waraabee jira jechaadha. Wanti kun akka ta'uu hin qabu wanni kun waan hin taane daladdee haadha sabboontuu dubbiin osoo nu harka jirtu akkamitti waan kana goota jennee anillee viidiyoo illee waraabee wanti akkanaa ta'uu hin qabu dura nu sii dhabne haa jennu jennee ni turre sanitti dhaabannee ammas haati sabboontuu akkuma beekamu jechaadha achi barbaacha ittuma jirti amma hajjii barbaadaa miti waan isiin ol baatee miidiyaa irratti dubbatti argitanii jirtanii waan nu hajjii sodaannee dubbisuu sodaatanii waan jettanii wallaaltanii dhaxxanii akkam naga jirta dubbii nama kolfisiistee dhugaa wanni haati sabboontuu jette sun nama kolfisiistillee nama aarstillee akkam jirta hajjii fayyaa qabdanii maal maal dhaxxanii naganaa haa gaafat akka inni naga jiru ni beenna naganaa haa gaafattanii isin ergee dhaxxanii hajjii wanni naga gaafattanii maal maal waan nu hajjiin jenne ati hin beektu nutu beeka jedha. Hajji waan jenne sababa kana sababa keetiitiif ka hajji walitti arreeru kan hin beekta osoo mucaa kana dhukkubsinee gaafannee jiraaneen ni beekta hin beektu jedha silaa numa eeggachuu qabda malee ammallee gara waajjira poolisa jedhistee fiddee poolisa fiddee mallaqa kenkeellee achitti gubdee mucaallee gargata osoo isaayyuu qabsiistee isa dhugaadha natti tola homaa miti osoo dhugaa qabsiistee osoo hajjiin na dhaga'ee ofumaayyuu dhaqee waajjira poolisa akka dhaqee waan isii na barbaaddu sun maali hin beeku yookaan hin beekallee osoo jedhee annatti tola gara kiyyaan jechaadha. Ofuma nabsima ofiitiif osoo achi dhagee ammoo ati yeroo achi dhattee mallaqa an fidda waajjira poolisa kana yoo as jiru mucaa hin argitu amma ati wanti godhaa jirtu inumaayyuu tokkoffaa mucaan mucattiin ati barbaadaartu tun akka badaartuuf akka badduuf tokkoffaa karaa saaqaa jirti. Lammaffaa jaarsummaanillee akka baddu godhaa jirta jechaadha. Nu sii gaafannee siin dhabneeti yookaan argine hanga bakka dhabneeti karaa feeteen barbaadadhu haadha sabboontuu hanga siin jennu wannummaa eeggachuu diddee akkana jettuun maali? Maal jettee ammallee itti aansitee haati sabboontuu an dubartiidhaa dubartii wanni fidduun jiru dubartummaatti yaalaaltaniiti na jalaa cal jettanii osoo dhiirri wayii yookaan namni dhiiraa wayii osoo isinitti himateeti akkana jettanii namni dhiiraa wayii osoo isin himatee akkana jettanii maal jette jechaadha akkuma dhageettan jechaadha akkana jettanitti laa dubbiin dhiirri namatti himate dubartiin nama himate dubbiin namni sirnaan nama himate dubbii sirnaati sirnumaan fituu qabna jechaadha. Kanaaf ammallee hawwanni jechuu barbaadu haadha sabboontuutiin akka ati ittiin yaaddesanii miti yookaan hajjii gargaara bakka waa hedduu dubbattee siin dhugaa dubbachuudhaaf sagalee isii. Sabboontuun sun akkas taateedha. Waan isin nagumaa jita akkas taateedha. Namni waliin rakkatee gartee wanna jiru ana. Ija nama arkitu fichaan naman qabuu jette Oromoon. Nama kan kee dhiiga kan kee karakkatu jiru ol deebitee balbalatee cufattee hirribni sin qabu akka kiyyatti. Garuu isinumatti tole isin gammachiise si jira namaani gubboo isinitti kanne moo gurbaan kun maal isin kanne da'anan wa dhibdeeyyu. Gubboon inni nu kenne tokko illee hin jiru dhugaa sitti maana sabboontuu mee taas gabbaayaati taas gabbaayiiti nu wajjin illee dubbadhu akka dura nu wajjin dubbataa jirtutti karaa amma deemaartu kun dhugaa siin jedha sillee hin baasu isallee hin baasu garuu nu isin lachiinuu akka atillee gara naan mallaqa kee hin gubne mucaa kanallee yookaan fuudhanii achitti yeroo osoo hidhamillee hidhanii yookaan waan biraa ganaa wanni biraa gubbaan akka hin dhufneef sodaanna malee an gara kiyyaan osoo mucaan ammallee waajjira poolisaa dhaqee an gara kiyyaan watakka yaani rakkoon qabu an hajji wayitu gargaaraan jiru gubboon inni akka inni wayitu hin jiru anaaf hajji ati anaaf
tokko atillee obboleettii tiyya inillee obboleessa kiyya akkuma dura dubbii natti himatte kanatti dubbii suutaan siifin dhaati haadha sabboontuu taasgabbaayii siin jedhaa jirra. Taasgabbaayii durallee usumaan akkana jedhee viidiyoo yeroo lammataatiif kabajamtoo wanni isin dagachuun qabne kabajamtoota hordoftoota keenya yeroo lammataatiif poolisa fidde amma haati sabboontuu. Ka gaafa duraanii san fidde sirrii miti jedhee ana jedheeyyuu gad bahee viidiyoon sirrii miti usuu nu harkaa qabnu dubbii tana akkamitti jaarsota fiddanii jennaan akka waan nu hajjii gargaaraarru yookaan hajjiin gubboo nu kennee bakka hajjii irraa waa gubboo fudhanneetumaan jal'isaa jirru akkas nu goote lammata fiddee hajjiin arganne ammallee jechaadha. Dhugaa siin jedhaadha sabboontuu akkuma ati yeroo atachii kaatu hajjiin dhaga'uu danda'a. Manuma warra keessaniitii nama qabaachuu danda'a hajjiin. Manuma keetii yoo nama qabaate quba qabdaati. Hajjiin manuma keetii kun haati sabboontuu poolisa waajjira poolisaa jirti. Yeroon teknooloojiidha wanti hundi tolee jira. Sa'aatii akkana ta'aarti haati sabboontuu sa'aatii akkana yaadaarti. Karaa irraa goree si eegaa mallaqaan as fidda poolisa san yoo arganii qaban yoo dhaban wanni godhan hin jirtu jechaadha. Amma hajjii amma osoo dhuftee wata akkana agartu mana kanatti. Sa'aatii fedhe mana kana gala jechaadha. Sa'aatii ilaallatee sa'aatii ati raawwatu sa'aatii ilaallatee sa'aatii wanni tokko socho'uu hin dandeenye akkas asi gala jechaadha. Hanga yoom osoo isa barbaaddu mallaqa kee fixxaadha. Kana irra garuma jaarsummaatitti as deebitee mucayyoo sana yoo isa bira jiraatte sii baasna. Yoo amma namnummaan biraate yoo fudhataa jira mucayyoo tana fudhatee yoo jiraate akka amma ati aarii si godhaartu kana argee jennaan mucayyoon fageessan haadha sabboontaan dhugama rabbii sitti himaan dhugama jirtu sitti himaan. Haala kanaan mucayyoo akka fageessan godhaa jirta jechaadha. Yoo hajjiin illee fudhatee jiraate ni fageessa namni biraallee yoo fudhatee jiraate ni fageessa jechaadha. Yoo ammoo ati taasgabboofte isiinuu taasgabboofteeti akkana bakka akkana itti dhandha'edha namni in taasgabbaa jechaadha. Sii galee akkana haadha sabboontuu ammallee karaan irra jirtu kun sirrii natti hin fakkaanne akkanatti illee hin aarini taasgabbaayii yaaddoon kan kee yaaddoo kennaa dhugaadha osoo namni tokko ulfeessee asin naa darbe nullee ittiin dhiisnu san akka inni godhu jechaadha. Kana mee wama hajjiitti sodaataniif sanii ana dhibbe hajjii maaf sodaattan? Ilaalaata. Sodaa maaltu fide? Mee amma sodaanneerra nu hajjii. Dubbii jirtu adiitti himtanii wajjin hin nyaattanii? Viidiyoo waraabne malee wanni ani waa'ee mee dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo isinii waraabne malee waa'ee haadha sabboontuu fi mucayyoo badde caaltuu badde jedhan san jechaadha. Mucayyoo mana haadha sabboontuu jirtu maqaan caaltuudha akka walitti isinii harkaan buune. Caaltuu jaartii hajjii sanii miti caaltuu biraati amma ta'an badde mana haadha sabboontuuti. Ima badde malee hajji fudhatee wanni jedhamu wanti qabatamaa jiru hin jiru shakkiidha malee hin jiru. Anammoo hajjii waliin sababa kanatti hagam akka waliin bu'aarra haati sabboontuulee galatoomiitu naan hin jenne kunoo akkuma agartan galatoomii dhiisteeti gubboo meeqa irraa nyaattanni meeqa isin nyaachisee waan akkasiitti fuuftechaadha haati sabboontuu kunoo. Itti masakkari kasaaraa qarqaarii cuburratti hin qabiniif cuburratti hin qarqaarin dhugaa jirtu itti masakkarii dhugaa jirtu itti himi kasaaraa inni kasaarisa wajjin dhaabbadhu qarqaari akkasi dhugaan jirtu. Boodaan deemtee ana amataaf isinitti ni manne yeroo gabaabduu ni manne an hoggaana deebiti kenaa deebiftaniif isinitti ni manne Saidii fi Abdi. Dhugaadha dubbii tana nutti himatteef waggaa har'aa deebii isii haa deebistu nuufi miti. Garuu ji'uma takka illee taatu nu eeggachuu qabda maali wanti soqaarru kun yookaan waan lafa bu'ee miti nama lubbuu namaati kan soqaa jiru jechaadha. Kanaaf taasgabbiidhaan malaa waan kana amansiisan malee haadha sabboontuu akka ammati jettu kanaa miti. Xiqqoo obsii hin aarine ati amma waan si godhaa an amma dubartiidha kophaa kiyya jira jaarsi kiyya na biran jiru jedhee mucaan kun na daffaree dubartummaa tiyya itti garsiisa jechaaf halkanii guyyaa mucaa kana kassisaa jirta ammallee irraa dhaabadhu dubbiin numatu sii fixaa anuu sii fixaa sabboontuu akkanatti na aarini siin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf haati sabboontuu an ganda isaaniiyyuu dhaqee balbalaayyuu na jalaa banuu didan an dhugaman isin hima ta'amma dhosse isin hima. Telefoonan bilbila na jalaa kaasuu dan dura ammoo natti matanii nan dubbii tana xayyib dubbii tana amma osoo si argeeraayyuu kun waan akkanaati jira eessaan sitti himan ati yoo aaraa jirta lolaa jirta yoo achi dhaqe yookaan anaatumuu dandeessa eessaan wanni akkanaa kun bakka akkanaati wanni akkana jirti hajjiin kana naan jedhe mucattiin usuu mucattimaayyuu argee jira bakka akkanaa jirti haadha sabboontuu siin jechuu danda'ame bifa kanaan siin hin danda'u jechaadha. Maaliifi ati aarii illikii hanga mucaa kana hiisisutti jetteeti kan ati wannaa jedhaa jirtu jechaadha.
mucaa walumaa galatti argachuu hin dandeettu mallaqa kan kee hin fixinii obboleettii tiyya siin jedha mallaqa kan kee hin fixinii ammallee dubbii jaarsuma harka jirti gara jaarsotaatti ammallee as deebi'ee yeroo lammataa si kadhadha. Fadda haddaayatuun ol bee malee keessaanii ni sirriitti dubbadhe. Diddam mookka na harkiftan lafarra mookkam suufaa fi karabaattaa dhufee sinima duree akka dhiiraatitti baaltoonni nuffadhu abaayaa nuffadhu akka dhiiratti suufaa fi karabaattaa uffadheetiin dhufee sinitti maddaga na argaadhaa kunoo uffata dhiiraatiin qabaa ani kunoo bakka dhiiraati kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya. Argitanii amma karabaattaa uffadhee isinii dhufuu qaba baalxoo fi shaashii lafa kaa'eedha kan haati sabboontuu jechaadha akkana jechaan inumaa dhibbatti nu waan isiin dubartii waan taateef dhiibbaa guddaa akka irra geggeessaa jiru haati sabboontuu dubbatte jechaadha garuu nu akka isiin dubbataa jirtu kanaa miti dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha mucaa kana gaafannee jirra akka silaa gaafa sababa isiitu wal dhabnee wal lollee turre dhugaa isinitti himaa jechaadha kanaaf waan akkanaa kana suutaa malaan akkamitti malaan adda baasan malee akka amma isiin jettu kanaa miti jechaadha yookaan isiin waan dubartii taateef miti jechaadha mee xayyib haadha sabboontu eegganu uyyuu balleessaa jiraan mee nama biraatti ittuu himadhuuti namni biraa san hadha itti himadhuuti boru yookaan iftaan deebisi yaa deebisan yoo san sangaa qalleessi yakka ati nama biraatti itti himadhume mee nama biraatti itti himadhu namni sun guyyaa lama sadii yoo fala inni sii kaa'e nu sangaa sii qaalla balleessinee jirra inni mucattiin argamtee dhabaatte sangaa sii qaalla jechaadha kana haadha sabboontu himmaasi taa'inii ammallee dubbiin nu harka jirti jaarsa harka jirti as deebi mee eessaanuu si dubbannaa amma dubbiin jaarsummaa qabnee jirra kun wajjiinuu kunooti koottu siin jennee amma osoo haadha sabboontuu kunooti hajjiin fuulduratti sii gaafannaa si bira sii gaafannaa koottu suu jenneeti ati poolisa of duba kaattee dhufta jechaadha hin ta'u kaawwanni akkas jaarsummaan akkasii hin ta'u jechaadha akka nuti amannu ta'uu qabda jechaadha hoo xiqqaatee jechaadha akka nuti amannu ta'uu qabda hundaafuu gara mana seeraa kana mee dhaabe hadharraa dhaabe haadha sabboontuu sitti himaan akka ammatti deemtu kanatti sa'aatii ati dhuftu inni illee hin jiru. Namni barra teknooloojiin tolee jira hin beektaami yoo fakkeenyaaf achi poolisa fuddee dhuftee isa waan namni taate isa hin arganne taate faayidammaan kan kee maali hundaafuu haadha sabboontuu an osoo hajjiin tole naa jedhee osoo atuu poolisa hin fidin hajjiin akka achi dhaqu fedha garuu hajjiin illee tole hin jedhu akkasitti jechaadha akka hin jedhe kanatti illee tole hin jedhu sii gaafannaa ammallee dubbiin nu harka jirti siin tuffannee namni si tuffate hin jiru namni hajjii sodaate hin jiru dhandhee akka ati jettee haati sabboontuu nagasi hin jetteerti akkam nagaa fayyaa jirta hajjii maal nagaa akka jiru dhageettanii jirtanii hajjii dhaqaa naa gaafadhaa waan jedheen dhiisanii jaarsonni yookaan manguddoonni hajjii naga jirta fayyaa jirta maal sodaatanii akkas jedhanii jette nu hajjii ho'ituu sodaannee akkas hin jenne waa hedduu dubbachuun hin barbaachisu mee jalqaba telefoona keenya jalaa kaasan dhugaa waan sitti mujjira telefoona jalaa kaasi yoo telefoona kaasne wanni amma anaasa kun onneeti jarraa waan ta'eef gara nagaatti akka deebitan barbaada mucayyoon tunillee akkas nagaan sii galtu barbaada angara kiyyaan jecha kanaafuuyyuu telefoona na jalaa kaasime hajjii wali aartaniirtaniimi ana jalaa telefoona kaasi kana siin jedha kanumaa dhufnee kabajamtoota hordoftoota keenya haati sabboontuu karantaanitti nu fudhattee garantaanitti nuyi kaa jirti garantaanitti akka nuyi hinne kun maqaa kabajamtoota hordoftoota keenyaatiin si gaafanna siin jenna kana tanoo qabadhee dhufee dhaamsi an haadha sabboontuutii dhaamuuf dhufellee tanuma assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin biraa jiraatu isiniin jedha nagaan nu tura